Dhugaa dubbachuuf hordoftoota kiyya hedduu takka galatooma ulfaadha isin jaaladha isin kabaja wallahi hedduu takka naaf galatooma ulfaadha. Egaa maaliif akkas jette jechuun keessa waan hin oolle maaliif akka akkas jedhallee bal'inaan wajjin kanaas of nu ta'a haga dhuma viidiyoo kanaatti na waliin tura ammallee immoo laayik gochuudhaan jalqabaa isiniin jedha. Egaa nafaana bu'a. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam nagaa jirtanii hordoftoota kiyya jaalatamuu fi kabajamoo akkam jirtan fayyaa keessanii alaamanni isaanii keessan nagaa isin jedha hordoftoota kiyya marti keessanii jechuudha. Warroonni biyya alaa jirtanis warroonni akkuma kiyya biyya keessa jirtanii na daawwattanis hundi keessanuu bakkuma jirtanitti nageenyi kiyya isin akka qabu akkam immoo dalagaan madhaamaatiin alaamanni isaanii keessan fayyaadha isin jedha na bira bareeda alhamdulillah isin biras bareeda akka ta'e hawwii kiyya itti aansuun hordoftoota kiyya har'aan sana isin galateeffachuu dhufe wallahi hedduu takka naaf galatooma ulfaadhaa hedduu takka gammadee hedduu takka isin galateeffadha. Warroonnis deena dhuftanis warroonni jalqabarraa na hordoftanis hundi keessanuu warroonni viidiyoo keeshee godhaa jirtan ilaalaa jirtan akkasumas laayikii godhaa jirtan isaan qofaa miti warroonni feetanii jaalattanii yaada muraada keessan bakka isaan qofa koomentiitti barreessitan hundi keessanuu galatooma ulfaadhaa isin jaaladhaa isin kabaja. Dhugaa jechuun waan guddaallee osoo hin taane guddaa viyuu baay'ee naannamaa jirallee jechuu osoo hin taane fooyyee qaba jechuu barbaadeeti. Viidiyoo ofii kiyyaa ifaajee waraabee gad isin dhiisarratti torbii kana keessattuu viidiyoo nyaata sirriitti ilaaltanii jechuun sirriitti ilaaltanii osoo hin jedhu 50, 20, 30, 10 ilaaltanii osoo hin taane hagasuma fooyyee qaba takka jedhan lama jedhan waan ta'eef kanaaf fooyyee qaba jechuu barbaadeeti. Maashaallah sanumatu na gammachiise galatoomummaa isin jechuuf dhufe. Isin jedha YouTube kanarratti namni hunduu namni tokko ittiin bu'aarumaaf YouTube dalagaa namni tokko akka hojjetutti ilaalee dalagaa namoonni galatummaa isin jedhee fi waan tokko ifaajannee gizee hojjettan wanni sun xiqqoo karooratti qabataa gizee deeme akkasumallee haga tokko irraa fayyadamtan namatti tola jechuudha. Kanaafuu haala kana yoo deeme YouTube kiyyallee ni guddata kan jedhu abdiin qaba ni guddata inshallah. Kanaaf haga tokko fooyyee qabda jechuu barbaadeeti. Warri jara seentanii gizee ilaaltan fooyyee qaba jechuudha. Viidiyoon fi kiyya hojjedhe ilaalutti jirtanii akkuma kan dhiisee osoo namni 5,000, 6,000, 10,000 solaalee maashaallah 100,000 kan laalamu jira. Yoo itti bira seentanii ilaaltan namni keenya baay'inaan irratti hin dalagu malee warroonni afaan garaagaraatiin irratti dalagan warruma salphaa irratti dalaganii viyuu sirriitti ilaalamaaf jechuudha. Namni keenya garuu baay'ee irratti hin dalagu YouTube irratti. Egaa ani immoo irratti dalaga jedhee dhufeetiin jira. Kanaafuu isin laayikii sheer gochuudhaan chanaalli kun akka guddatu gochuu dandeettan jechuudha. Hordoftoota kiyya kunoo ammayyuu haga takka jijjiirama qabu waan ta'eef kanaaf warroonni akka jijjiiramni kun dhufuuf sababa taatan warroonni laayikii godhan sheerii godhan yaada na barreessitan hundi keessanuu ulfaadhaa isin jaaladhaa isin kabajaa hundi keessanuu jechuudha. Obboleeyyan kiyya maaliif wootu akka jette lama jetta kanaafuu har'a gana yoo laalame ufirrallee jijjiiramaatu jira. Wallahi maashaallah subscribe sallee baay'ee takka na dabaluutti jira. Mas saarraa itti namootu challenge kana naaf hundi keessanuu hirmaadhaa 8,000 fi 400 jira 400 guutuu already waan madiqotu wafi muraasa tofi jechuudha. 3,000, 8,000 fi 400 irra jira jechuudha. Kanaafuu nama 1,600 tonqata 10,000 jechuudha. Maashaallah gaafa 10,000 gala surprise ajaa'ibaa qopheessaa. Saniin booda kan wajjin shaashaa jennaa wajjin gammachuu kiyyallee isiniin biraan kan ga'u ta'a. Sarpiraayizii ajaa'ibaa qopheesse gaafa YouTube'n kiyya yeroo jalqabaatiif 10,000 ga'u jechuudha. Tanaan dura gaafa keeshanillee gaafa galu YouTube'n oomishni isinitti erga jechuudha. Keessaa gaafa 5,000 galtan congratulations isin jedhee isinitti erga 8,000, 7,000, 6,000 gaafa 10,000 irra dabalaa deemtu subscribing kee bakka ergaa bakka gammaddee YouTube'n keessaa nama erga jechuudha. Angaruu karoorri kiyya gaafa 10,000 gale hordoftoota kiyyaafillee achumaan ofii kiyyaafillee gaafsan surprise godha jedhee tumaan jedhise malee YouTube'n gaafa ati subscribe kuma geettellee bakka gammadde jedhee keessan sitti erga ammas 2,000, 3,000 adada 10,000 dabaluun jechuudha. Maamilli kan kee gaafa 8,000 illee na erga haga ammaa 10,000 dabalu nama erga nama kan bifu jechuudha. Nama YouTube dalagu kan bifu bakka gammadde jabaadhu hojjedhu kana caalaa hojjetu dandeetta kan jedhu akkuma namaatitti keessan si erga jechuudha. Kana garuu challenge kana dalagdanii torbaan tokko hanga lamaa keessatti subscribe 10,000 yoo na geessitan maashaallah qophii ajaa'ibaa takkan isiniin biraan gaha waraabee jechuudha. Gammachuu kiyyanne congratulations illee walumaan jenna. Amma
haasawa isinitti dheeresse isin jaaladha isin kabaja warroonni like godhaa jirtan subscribe godhaa jirtan share godhaa jirtan ammallee irra deebi'uun hedduu akka isin jaaladha asuma waan balleessas waan andongores bakka saanduqa koomentiitti viidiyoo kiyya kamuu jalatti naa barreessuu hin dagatina akkan isin jedha har'aan tana adduma kiyya mala jira laaqana wajja sa'aatii laaqana bahuutti jira dhugaa gisee namni mana hin jirre akkan laaqana hin hojjennu jennee gisee tokko tokko ta'e hin jiru akkas jechuudha hin hojjennerra miirra waanuma dhiqqoo waanuma ofii kiyya dhiqqoo ndalagu jechumatti jira asuma immoo yaani na dhufee jennaan isinillee galateeffachuuf waan dhiqqollee hojjedhee isinitti agarsiisa waan gisee adda taatan fa'a waanuma salpha akka isin irraa ofitti gatortiin keessan hangarmaatti na waliin haa ta'u viidiyoo kana immoo laayik sheer gochuu hin dagatina ulfaadhaa galatoomaa isin jaaladha isin kabaja yeroo bareeda isin haa ta'u na waliin tura. Egaa hordoftoota kiyya akkuma argaa jirtan kana waan hin hojjedhu isinitti agarsiisa asitti kunoo dinnicha affeeleen ture gisee irra kaa'u isinitti agarsiisne ni hubattan jedhe yaada irraa dhiqeetummaan affeelee asitti maxbashaa irra kaa'eetiin jira. Egaa hadha waxii yookaan ittoo dalaguu dhiqqoo isii bakka hin feene kanumaa fi dinnichaa kana wajjin hojjanneme laalla jechuudha wajjumaanii nyaanna gadumaatti turuu hin dagatina akkuma argaa jirtan kana dinnichaan bilchaatee jira asitti egas booda shunkurtiif timaatima illee ciradhee jira haaluma salphaa ta'een dhugaa dubbachuu dinnichaa gisee waxii godhamurra waxiin isallee haalaayyoo godhan bareedaadha hedduu mi'aawaa akkanatti illee bilcheessanii suuguu allichaa wajjin mi'aa karaa hedduun hin jechuudha dinnichaan gadalagamu bilchaateera akkuma argaa jirtan kana isinitti agarsiisuuf cabsee karaa anam hojjedhu kanaan illee hedduu namatti tola maxbashaa keenya bishaan agarraa guguu ni dhiifna egaa bishaan irraa gugeen booda egaa zayitii yookaan ooyilii kanatti godhee jira saniin booda maal godha shunkurtii fi timaatima cirellee walumaan itti godha kun akkuma argaa jirtan qaaraallee gisee mataa akka qopheesseera garuu amma ittiin godhu qaara kun akkuma argaa jirtan kanatti itti naqee waliin geenna kaarotii itti godhuun illee danda'ama dhugaa gadi ba'uun ittiin tolle ni jibbisiisa jechuudha kaarotii hin binne gullittiin balbaluma kiyya irra jirti garuu gadi hin baane kanaafuu haaluma salphaa ta'ee waan salphaa goonee laaqana nyaanna isin hanga dhumaatti na waliin turuu hin dagatina akkasumallee mootuu ulfaadhaa isiniin jedha galatooma yuutuubii kan ammallee sheer laayik gochuu hin dagatina egaa kana gooneen booda haga inni bilchaatu shunkurtii fi timaatimni keenya jechuudha haga inni bilchaatu dinnichaa keenya quncisna dinnichaan akkanatti affeeltanii suugoo gisee gootanii hedduu takka mi'aayaa suugoo allichaatiinis suugoo diimaanis jechuudha anarraan tana suugoo diimaanii yaade kun akkuma argaa jirtan kun dirrisaa gallaafee bilchaatee jira timaatimii fi shunkurtiin gisee mataa akka itti naqee beekaatumaanii saniin booda maal goona barbaree dhiqqoo itti godhanna dhiqqooma hin baay'isnu akkuma argaa jirtan kana fal'aana takkitti itti godhee waliin sirriitti gahaa jechuudha suugoo keenya kanaaf gisee takka gisee nu dabbaru hin jiru gisee bakka waa hojjetuun nama dabbaru hin jiru gisee namni mana hin jirre waanuma salphaa goonee fayyadamuu dandeenya kanaaf waan illee kunnaa salphata jedheetiniini dinnichaa kana hojjechuuf deema haala kanaan suugoon keenya akkanatti walitti gooneen booda haga inni bilchaatutti dinnichaa quncifna jechuudha hordoftoota kee kunoo kana fakkaataa hedduu bareeda hedduullee mi'aayaa suugooni haala kanaan gootanii barbaadanii fal'aanaan barbaadanii biddeenaan ta'uu danda'a waan barbaadanii soorachuu dandeettanii maashaallah hedduu bareeda bilchaatutti jira jechuudha eegina kana bilchaateen booda baay'istee irran turu bishaan dhiqoo xabitti godha asitti immoo kunoo dinnichaan keenya qunca'ee qophaa'ee jira baay'ee aqulaalla ofiin hin deemu waan salphaa jechuu ka yeroo namarraan fulanne jechuudha gabaabsee osii hime kanaaf barbarillee ittiin guddisne waan ta'eef sa'aatii dheeraa irran tursiisu kunoo ammaan tana eega waliin dha'een booda dinnichaa quncisee qopheessaan itti godha viidiyoon sirriitti achi sissameen waraabamne harka tokkoon waraabaa harka tokkoon dalaguun namatti hin tolu kunoo haala kanaan itti naqutti jira suugoo keenyatti suugoon keenya waanuma salphaadha kunoo akkuma argaa jirtan kana haala salphaan goone sa'aatii daqiiqaa 30 keessatti jechuudha erga dinnichaan bilchaate walumaa galatti daqiiqaa 30 akkasii akka isinitti fudhatu dinnichaa irra keettanii haga dinnichaan bilchaatu shunkurtii waan ciramu ciccirtanii geessanii dinnichaan bilchaate mootuu waginni qabbanaa'u suugoo keessan gootanii egas ashaboo itti godha ashaboo kun akkuma argaa jirtan kana bullaa waan ta'eef gubbamaan itti godha jechuudha tarii jalqaba suugootti illee godhuun ni danda'ama eegas booda akka urgaan isaa keessaa hin banne jalqaba ittiin goone maali qimamii yookaan mi'eessituu kororimaa fi mi'eessituu waxii diimaa jechuudha walumaa galatti diqqoo irra buufadha fooliin isaa hedduu natti tolaana
Kanaaf hoxiin biraa waan hin jirreef amma dhumarratti godhe jechuudha. Fooliin isaa hedduu namatti tola. Urgaan kururimmaa keessaa akka hin banne dhumarratti godhe akkanatti. Maashaallah tabarakallah haala kanaan goone yoo barbaadan fallaana yoo barbaadan waan barbaadan fayyadamuu dandeettani. As biraan yoo barbaachisaa ta'e immoo salaaxaa ciruudhaan akka appitaayitii namaa banu jechuudha. Yookaan fedhii nyaata akka nu dabaluuf biraan salaaxaa cirachuu dandeenya. Egaa hordoftoota kiyya haaluma salphaa ta'een daqiiqaa 30 keessatti tana goone geessinee jirra. Haala kanaan goone fayyadamuu qofan nu hafe diqqoo itti bishaan dhiqoota birra godhee ture. Beekaatumaan akka inni maaraqee qabaatu garuu suugoo bichaan gizee godhamu bishaan irratti hin buufamu. An diqqoo bishaan itti godhachuudha. Beekaatumaan maaraqee isaa barbaade saniin booda itti qadaanna. Maashaallah kun haala argitan kanaan saniin booda qaaraa san itti godha. Barbaree diqqishuu itti godhe waan ta'eef qaarallee ni barbaada. Tarii namni garii barbaree osoo qabu qaaraa ma itti godhe nagaafachuun keessa hin oolu beekaatu itti godhe waan fedhee fi akkasitti haala kanaan goone kunoo qophaa'ee jira. Maashaallah tabaarakallaa saniin booda biddeena keenyaaf fayyadamuu dandeenya. Egaa warroonni hangammaa obsana dhageeffattan ulfaadhaa galatoomaa isin jaaladhaa isin kabajaa guyyaa gaarii keessa naa oola. Laayikii gochuun akkuma itti fufetti haa ta'u warroonni daawwattan galatoomaa ulfaadhaa baay baay.